Itu. Arake dhugaa jirta moo bishaan dhugaa jirta? Maal dhugaa jirta? Umma. Umma. Taragaagee umma. Taragaagee. Abaabalo ayyuu. Jija. Tama shinchuma anko ha. Rafaa irabe. Waka. Sisi godina. Hello, kabajamtoota hordoftoota didaatiif akkam jirtanii nagaa jirtanii arra deebinee dhufneerra jirtanii hordoftoota kabajamtoota didaatiif kan addunyaarra jirtan kan anaaf ishee hordoftan didaa fi itaalum jechuudha. Akkam jirtan fayyaa jirtanii torbaniif guyyaan akkamitti isiniif darbaa jira hordoftoota didaatiif nuura akkuma argaa jirtan akka gaariitti nuuf darbaa jira. Waaqaf galanna hagayu isatu as nu gahe waan ta'eef waaqaf galanna hagayu isinillee nageenya waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haga'uun isin jedha. Egaa kabajamtoota keenya arra didaan akka tasaa arra mana kiyya dhufeera anaaf beebii isaa ilaaluu dhufeera jechuudha. Right, anaaf isheef ilma koo ilaaluun dhufee ilma kiyya kunuunsuu qabaa akka guchiin beektanii ture guchiin killee ishee sa'aatii 24 marsaata wannoo killee ofii ilaalti soo anilleen akkuma guchii jechuudha ilma koo deddeebi'aatu laaluun qaba. Dirqama arra waan dhufeef viidiyoo hojjechuun keenya dirqama achumaan immoo waan darbeessan salaam deeman maayini kan annoon beebii keenya akkamitti darbee kan jedhu isirratti dubbachuu barbaanne isa kana ilaalchiseetoo hordoftoota didaatiif dhugaa dubbachuudha. Qophiin ilma keenya sirni ajaa'iba ilma keenyaa jechuudha akka gaariitti nuuf darbe baay'ee ittiin bohaarree kan ittiin bashannannee jirra. Gammannee jirra garuu maalidha nan dadhabee keessummoota baay'een ani keessummeessee isheenillee akkuma argitan viidiyoo irratti keessummoota baay'ee keessummeessite soo kanarraan kan ka'e jechuudha galgala sa'a tokko akkana jechuudha galeeto jechuudha irriban of hin beeku kara ganama sa'aatii 3 irriba kan jechuu barbaadetanii baay'ee dadhabne garuu qophiin nuyi dabarsinee qophii ajaa'ibaa ture akka ta'eetu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf qophiin sun baay'ee bareedaa ture. Dhugaa galgala kaameraan qabneef ani viidiyoo raawwuu hin dandeenye baay'ee ijoolleen biyya keenya aadaa isaanii akkaataa isaan itti shubbisanii akkaataa hundi isa natti dhugaa dubbachuudha ani kara magaalaa Mojoo deemuun duratti sa'aatii tokkotti hin deeme akka qophiin ajaa'ibaa kara halkanii kanatti kara sa'aatii 3-4 kanatti jalqabne sirbi jettammoo sirba aadaa isaanii jechuudha. Mee maal ta'a viidiyoodhaan riikardii gootee yoo na eegde maal ta'an jedhe maali miqqanyummaan akkana jedheetan ishee wajjin walitti buune. Anafaa nakaasanii akkan isaan wajjin hin hojjetu. Akkuma jedheen sirba adusan sirbineerraa. Ati naasitee jirta dhiisi naasitee jirta maal taa'ame viidiyoodha osoo maal ta'a guyyaa tokko dadhabbiin kee dadhabdee osoo viidiyoo galgala waraabde maal ta'a haa ta'u bakka isin darbee jira I'm so sorry isinii dabarsuu qabaayyuu jedhee yaade aaree dhugaa dubbachuudhaaf garuu ani dadhabee galuu qabaa dirqamaa maal jedhee hiriyaa argannaan hiriyaa isaa waliin galee
video ajaiba waraabuu danda'a ayyuu karaa galgala irratti garuu inni didee deeme. Natti tola. Homaa gochuun danda'a. Homaa gochuun danda'a. Anyway sanaan booda jechuudha kiristannaa daa'ima keenya hogga darbeen booda jechuudha wanta tokko nu muddate tureyyuu hordoftoota keenya. Salaam. Deena kate alla. Maal innis akkuma beekamu qanii 40 dhiirri qanii 45 qanii 46 irratti jechuudha karaa kittibaata deemuu qaba. Kittibaata isa irratti ilaalchisee dhugaan dubbadha. 45 irratti dhugaa dubbachuudhaaf firoota kiyya. Ani bakka akkana argeetu hin beeku. Maali bakka ati maal argite? Daa'imti jechuudha marfii waraannamteetu sa'aatii tokko osoo jechuudha boqonnaa hin fudhatin iyyuu bicha. Maali marfii akkamii waraanan? Marfeen guddichaan argine marfeen guddichaa lammaffaa qorichuu inni kubanatti fakkaate amma kara nafaatti amma miidhutti amma faca'utti baay'ee dhukkubee baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf baay'een cinqame. Tarra na ba'e ani sa'a tokko qofa jechuudha. Takkaaf hin dandeenye manuma nageechee han achi na areema nudhaan mana nageechee kara mana deemeen. Isaafi miti hojiin qaba ture hojiin gaarii jira. Hojii baadiyyaa isa dhiisaadha. Yaa hafu hojiin kee hafumee daa'ima kee irraa hin caala? Hin caalu jedhe. Hojjedhu malee ati maali dura hojjechuun qaba si galee. Kana waliin dubbanne hin argitan. Kana jechuun sarara keessatti nu dubbisaa waa'ee kana waliin dubbanne. Kana waliin dubbanna hin argitanii. Dhugaa dubbachuudhaaf firoota kiyyaa didittiin hojjechuu qabdi laffa'uu qabdi. Ilma kiyya laffa'uun qaba. Atiif jechuudha itti gaafatamummaan kee ilma irratti waan ta'eef baay'inaan gadi buutatu jechuudha kunuunsuu qabda jechuudha si galee. Cinqiin danda'u. Cinqii hin dandeechu. Didittiin fataa jechuu bichaadha ijoollee dhugaa dubbachuuf. Garuu yeroo akkanaatti dirqama bakka. Amma jechuudha amma yeroo faasikaa keessatti hin galte yeroo san jechuudha. Didittiin dugda fi maqannati sabbata jechuudha sabbata dugdatti hidhadheetu jechuudha. Halkani next lammaffaatti hanni lima waraannatu manatti aduusaan wal agarraa. Rakkoon qabu ammaaf darbeera waan hin dabarreen jiru darbeera guyyaa baay'ee ana ol sammuu kiyya ol ta'ee garuu galata isaa galanni rabbi haa ga'u dhukkubsa baay'ee dhukkube kaleessa illee baay'ee dhukkube isa sirriin jiruyyuu baay'ee o'aayyuu hin hoqqisa bakka waan baay'ee garuu galata isaa baay'ee amma nagaadha. Dhugaa dubbachuudha narsoonni illee jechuudha of eeggannoo guddaa nuuf kennanii jiran. Marfeen kun akkuma daa'imti kun waraannateen booda jechuudha ho'i mataa sammuun isaa ho'iitti ka'uu danda'a nafti isaa ho'iitti ka'uu danda'a dhukkubuu danda'a waan ta'eef rifatinaan hin ja'anii turaniyyuu already of eeggannoo nuuf kennanii jira waan ta'eef baay'inaan anillee hirrifanne isheen illee hirrifanne. Yaa sabbata ofii dugdatti hidhatteetu jechuudha. Rifadheera ani karaa kootiin maal firfanne. Ishururu jechaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuu harki kun lamaan na dhukkubee rabbi kana. Ishururu. Garuu haadha ta'uun baay'ee ulfaataadha. Garuu ilma kiyya jechuudha ilmi kiyya. Ilma kiyya jechuudha. Ilmi kiyya jechuudha akkatti laffaanee guddisneetu jechuudha nu ajajamu. Waan nuyi ajajnata ishii kun jechuudha. Barbaadeen teechee malee inni barbaadeen na ajaja yoo jedhe akkatti laffa'ee waan nuyi ta'u jedhe ana barbaadanii na deechanii siin jedhe. Kana dhugaa dubbachuudha. Daa'imti tokko daa'ima gaarii akkasii ta'u yoo barbaadde jechuudha of eeggannoon eenyurraa jechuudha warrarraa ka'a. Anarraa ka'a sirraa ka'a sirnaan ilma keenya yoo guddisne ilmi keenya irreen jechuudha karaa nuyi guddanne saniin amala san qabatee guddata waan ta'eefu. So rabbi yoo nu gargaaree anillee halkanii waaqatti kadhachuudha. Akka amala kiyya qaba. Akka anatti bahu halkanii guyyaa waaqatti kadhachuun qaba. Sitti akka hin baane anatti akka bahu. Anyways isa kana jechuun barbaadetan qaxaleewwan kiyyaa. Dhuguma isin hunduu kan addunyaarra jirtan kan Saudi Arabiyaa, Dubaay, Kuwait, Arawaan baay'ee didhaa qaalii namaa sin jechaatu jechuudha. Jaalala guddaa koomentiidhaan ibsaa jiran. Inni lammaffaamu sarara keessatti didhaa itu yoo dhufte.
Didaan yoom dhufa naan jaan deebi'an didaan yoom dhufa naan yoom dhufa so baay'ee si jaalatanii dhugaa galata guddaa isaanii wanta jirti namni akka dhugaa dubbachuudhaaf isni natti maayiraa akka na jaalattan sarara keessaan didaa dubbisaan bilbilli kiyya akkuma hin beektan cabee jira kanaafuu didaadhaan onnoo keessan na ergitanii natti maa jira baay'ee galatooma hunda keessan warri na jaalattan warri immoo waan tokko naa godhaa jirtan hundi keessan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee galatoomadha anillee hinoo ka'e anillee echa deemu galatooma isiniin jedha dhugaa rabbii jechuudha waaqni fayyaa isiniifaa kennu dheerin fayyaa isiniifaa kennu umurii isiniifaa kennu dagaagina jaalala uummataa isiniifaa kennu jedhee waa gara oromiin funyaan irratti hin qabaane ingiliffallee nana anyways yaani kana isiniin jedha baay'ee galatoomaadha beebiin kiyya boo'uu danda'a amma nan deemeen allaala anillee karaa piyaasaa deemuun qaba karaa mujuu inni immoo galuu qaba karaa manaasaa nagaannaa ta'aa baay'een isiniin jaaladha kana caalaas warra isinitti hin baay'isnu mee deebinee amma wal agarrutti isiniin jedheera warreen chaanaalii kana haaraa taatan sun subscribe share like gochaatu maamila keenya akka taatanii akka wal bira dhaabbannu oromoo wal bira dhaabbatti walitti akkatti waan ta'eefu wal malee maal qabna isa jedhamu sanillee like share godha akka viidiyoon keenya nama biraatti daddarbuuf viidiyoon keenya guddachaa jira humaan jedhu amma kanaaf baay'ee galatoomaa isin jedha isa kanaaf illee Alright nagaannaa jedhaayi warreen chaanaalii kennaa ammalleen haaraa taatan subscribe godhaayi ciao